Piraankiin caaltuun gaaddisee irratti hojjette waa boombii garuu achi keessatti waan namatti dhagamu gaaddisee mana kaanii bahi jedhanii utoo si taatee maaltu sitti dhagama? Utoo si taatee maaltu sitti dhagama? Caaltuun maaliif waan san yaadde? Maaf akkas hojjette? Asiin dhaamsi ani caaltuu qabu adda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha anis nagaa kootti alhamdulillah galata rabbii baga nagaa taata maatii chaanaalii koo subscribe like share godha akkasuma yaada keessan kennadha akkasuma warroonni jajjabeessitan immoo hedduu takka galatoomaa isiniin jecha asumaan gara caaltuuf gaaddisee fi akkasuma abdii culullee nagaan baga biyya keetiitti galtee baga rabbiin nagaa si galchennaan mucaa jaalatamaa cululleen jaalatamaa ijoolleen lamaan kun mana hidhaa Suudii keessa waggaa 3 turanii abdii culullee waggaa 1 na fakkaata waggaa 1 immoo 2 na fakkaata abdii culullee mucaan kun immoo waggaa 3 ture isa maqaa isaa san hin beeku akkasii isiniin jechuu barbaada asirratti taphni isaan taphatan kun tapha aadaa keenya keessatti taphatamu tapha baay'ee namatti jedhu sadiiqolleen immoo maanni akkana wal taphatan sun anuun jaalladha waan akkasii sanii jechuudha obboleeyyan kiyya asirratti maal dubbachuu barbaade dhaamsanii isinii qabu dhaamsi yaani caaltuun mucattii kana ofitti qabdee sossobdee odoo jettee baay'ee gaariidha jedhee yaada maaliif gaaddisee yaadan qabdu mucaa miskiinaa mucaa baqqaa daa'imallee jechuudha daa'imallee garuu gaaddiseen hamma ammaatitti amantaa isheetiin abdii hojii jiraachaa jirti jechuun mana tokko keessa jiraatanii nama jabduudha maaliif hamma kana turuun isii hamma kana amantaa isiitti wajjin turtee qabettee namni hanga gaafa amantaa tokkotti seenutti amantaa biraatti seenutti amantaa isaa sanis akkasumatti kabajee jiraata maaliif kabajee jiraata hoo jedhe gaaddisee inni soomti sooma isaanii mucaan kun ortodoksii natti fakkaatee ani dura pheenxee seeyyuu isheen ortodoksiidha uffannaan isii jijjiirama hedduu agarsiifte jechuudha haalli uffannaan isii uffattu qaama isii sattarachuu hijaaba godhachuu bakka baay'ee namatti tola isuma dhugaa yaani gara islaamummaatti dhufu hedduu takkatti hawwii qabdi dubartiin gaafa mucaa tokkotu hiriyaa kiyya ture maal jedhe isinitti fakkaata kiristaana ture wantoonni ani lafa kanarraa hawwu dubartii haadha manaa koo godhu otoo qaama ishee kiristaana beekan dubartii bakka uffata lafa geettu uffattu akkas akka isinitti uffattu hin hawwaa jedhe waan addaati jechuudha akkasuma mucaa wayii kun waan addaati aaree biloo godha jechuudha waan isin ajaa'ibu amantaa pheenxee keessaa dhufe mucaan sun maal jedhe isin fakkaata gaafa dura guruup irraa lakkoofsa kee fudhatee dhufe hinjiraa miti namni guruupiin deemuudhaan mucaan sun wantoonni inni sheer godhu wantoonni inni maal godhu guutumatti wantoota amantaa islaamaatti garuu gara amantaa islaamummaa dhufuuf oduu hawwii qabu namoota sobee gara amantaa pheenxummaa sanitti keessa jechuudha hedduu takka gaa yeroo sanitti barreessee kutee baay'ee barreesse maaliifii ani namootaan walitti dhiyaadha dhugaa dubbachuuf baay'ee mati namatti dhiyaadha namni nama kamuu ni dhiyaadha gaafas mucichi kun waa'ee toile tokko ammallee gadhiisee istaaz yaasin nuurullee jalatti sheer godhee qaba imuun isallee akkasuma telegiraamni isallee sheerii jalatti qaba warroota bakka amantaa musliimaa kana yaani baay'ee manti jechuudha. Samboottee mucaan sun dhufee gara inni barataa yuunivarsiitii Wallaggaa sadarkaa 2ffaa jedhesi akkasuma fakkaata garuu laa hin dagadhe malee waa'ee kanaa kaasnee waa'ee amantaa namoota kiristaanaa kana gaafa walitti dhufu waa'ee amantaa ni kaasa beeka namni musliimaa fi kiristaanni gaafa walitti dhufu hin jiraa miti waa'ee amantaa kaafna. Hawwiin ijoolleen kiristaanaa qaban hawwii musliimaa ta'uu isaaniitti baay'ee tokkotti hawwii qaban dhugaa dubbachuuf hin hawwan jechuudha keessa isaaniitti. Kanaaf isiniin jechuu barbaade gaaddisa irraa kaasnee gaaddiseen gara islaamummaatti dhufuutti hawwii guddaa qabdi baay'ee tokko yaani hin jiraa miti akkanumatti.
Isinin jechuu barbaada hojjettoota kabajamtoota kennaa wantoonni isinin jechuu barbaadu caaltuudha. Caaltuun oduu mucaa kan ofitti qabdee gorsitee injiraa miti qabattee isiifillee gaarii. Maaliif mucaa kana gaaf gorsitee qabattee jettee jabeeffattee jette akkasumatti wanni hundinuu isinin galee waan hundumaa waan dogongora isin qabdu waan balleessaa isin qabdu mufannoo isin qabdu illikee isin qabdu hundumaa caaltuun sirreessisuu dandeetti. Kunis salphaadha. Sababni isallee maaliif hojjettanii nuti jechuudha. Ijoollummaan gaafa nuti jirtutti waan balleessu hin beeknu. Wanni badu hin beeknu. Isinii galee kanaaf hojjechuu malee godhuu malee yeroo san yaadan qabu gaafa wanni darbe mootuyyuu ati waan balleessite yaadachuu dandeetta. Akkasitti isinin jechuu barbaada. Oduu wal korsanne, oduu hamuu dandeenyu, oduu ofitti qabde amma mudhatii kana caaltuura balleessan jira jechuudha. Balleessan caaltuura jiru. Akkuma isin gaaf mana abdii seentee mucattee kana gaafsan garuu hin jirtu haa ta'u malee erga gaafa walitti dhufuu jalqabaniiti gorsuu qabdi. Gaaddisii waan akkanaa kun akkanaa miti abdiitti yeroo hunda mufateen abdii yeroo hunda itti waan darbateen afaanis waa jechuu baatu aartee waan cabsin. Ati nama miidiyaati namni miidiyaa tokko mootuu waa hunda waa biraankii ta'uu danda'a ofirratti shakkuu qabaa. Jettee laasin kana gorsuu qabdu jechuudha gaaddisee. Kana isinin jechuu barbaada asumarratti dhaaba waa'ee abdii cululleetii fi akkasuma mucaa kana akkasuma waa'ee biyya keenya maaltu isinitti tola. Biyya keenya keessatti horii babbareedaa argitan dachii babbareedaa nama babbareeddu yeroo kanatti iddoo takka gammadii bakka kanatti jechuudha. Ijoolleen kun yeroo wajjin deeman akkatti namatti tolan. Mucaan kun tiktaakara guddaa ture. Maashaallaadha. Yuutuubarallee ture. Abdii culullee jechuudha. Ijoolleen kun sadiinuu ijoolleen lamaan kun Saa'udii kan turan kun. Mucaan isaan keessaa biyyatti eegee simatee ofitti qabee nama jechuudha. Ijoollee keenya asii ka galan sirriitti simataa hin eega. Nama waan tokko isinin jechuu barbaada. Namni gara miidiyaa kanatti dhufuun isaanii baay'eetti gammada. Baay'ee maaliifti gammada hojjettanii namni gaaf miidiyaatti dhufu nama wal barata namoota hiriyoota baratta. Tokko gaarii baratta tokko badaa baratta. Amma ijoolleen kun qilleensumarraa wal baratanii kun Jimmaa kun Arsii kunis Jimmata hin beeku kaan bakka da'e. Ijoollee lama Arsiititti wal jaalala qaban isaan keessa siyaasaan hin jiru. Isaan keessa dhimmi siyaasaan jiru. Isaan keessa dhimmi jibbaan jiru. Isaan keessa maaltu jira dhimma waa'ee jaalalaatu jira jechuudha. Wal jaalachuu otoo bakkuma arginetti ijoolleetu jechuudha. Wal jaalalarraa eessatti kan wal jaalatu baay'eetu jira jechuudha. Wal qabatanii rabbummaa wal qabatanii bakka guddaa kan ga'an maatii walitti kafidanii baay'eetu jira jechuudha. Amma namoonni hedduun irra guddina kan jaalala walii qaban kan kabaja walii qaban akkamitti namoota fageenyarraa walitti dhufan gaafa jedhu gaafa fageenyarraa walitti dhuftan inni laalaqa. Jaalalli isin walii qabdan daangaa akka dabarfate jechuudha. Kanaaf jaalala walii qabaadha. Jibba haqaa qarqaaraa nama kamuu qarqaara. Maaliif isinin jedhe yaani rakkoo keessa gaafa nama baafte gaafa rakkoo keessa nama si baasu jira. Gaafa nama tuffattee nama bira dartee fatana hedduu agarta lafa kanarratti. Fatana hedduu isinii galee garuu rabbiin immoo nu rakkisin. Rabbiin nu rakkisin. Ilma namaa kamuu rabbiin hin rakkisin. Isin jechuu barbaada dachii kanaa fi ijoollee kana laalaa itti boharaa maalirraa barattu namni hagam wal jaalata hagam wal kabaja. Ni isaanirraa isin maal baratu gisee isaan akkatti wal bira deeman gisee isaan akkatti wajjin deeman bakka dhugumatti baay'ee tokko namatti tola. Dasna jedhan garuu yeroo kana biyya kiyya yaadadhaa dachee kiyya yaadadhaa baadiyyaa kiyya yaadadhaa. Isaan amma lafa Finfinnee daangaa wayii jiran na fakkaata. Malee Finfinneen ala keessa ta'ee ala ta'ee hin beeku garuu akkas jiran. Dhugaa baay'ee namatti tolu. Rabbiin umrii isaan haa dheeressu.
Kunoo abdii culullee akkasitti taphata. Inni kun mucaa arsiiti. Inni kunis akkasitti taphata. Kunis arsii na fakkaata. Tokkotu isaan keessaa jimmaadha. Bakka namatti tolu. Jaalala waliif qabu. Kabaja waliif qabu. Dhagaa darbatu. Mashallah. Kunoo akkas taphatu. Bakka tapha keessa ijoollee namatti tola jechuudha. Ka'anii jiranii. Des nama jedhu. Mashallah. Namnis garaa deemaa jira. Nagatti babay'ama viidiyoo biratti